wanta ilaaluun gaggabaabsee isinitti hima yeroo keenya baay'ee gabaabaa wanta ta'eedhaaf jechuudha. Shaakala gadhee gara gaa'ilaatti dhufuudhaaf nama rakkisu maaliidhaa yookiin immoo gaa'ila keessas bora kan jiraannee fi wanti gufuu danqaa namatti ta'u maaliidha kan jedhutu walii wajjin ilaala. Shaakaloonni jireenya namaa keessatti gaa'ilatti akka hin dhufne wanti nama godhu jira. Sagalee Waaqayyoo keessaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 15 kaasetan dubbiseetanii gabaabatti Waaqayyoon kadhanna akkas jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 15 hanga 18 akka kana jedha. Dhagna keessan bu'aa dhagna Kiristoos akka ta'e hin beektaniire? Egaa bu'aa dhagna Kiristoos fuudhee bu'aa dhagna gaalnamootaa godhuure? Matumaa kun hin ta'u. Yookiis namni gaalnamootummaatti gaalnamootaa wajjin walitti maxxane isheedhaa wajjin dhagna tokko akka ta'e hin beektaniire? Akkuma caafamee jiru isaan lachan foon tokko ta'u jedha. Inni Gooftaa wajjin walitti maxxane immoo hafuuraan isaa wajjin tokko hin ta'a. Alalummaa baqadhaa. Cubbuu namni hojjetu keessaa warri kaan hundinuu dhagna namaan tuqan. Namni halaleen garuu dhagna isaatti cubbuun hojjeta. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru akka ta'e hin beektaniire? Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan. Mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaa dhagna keessanii waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa. Ameen. Hin kadhanna. Yaa Waaqayyo galatni ulfinni siif haa ta'u. Ammas yaa Waaqayyo akka nutti dubbattu jaalala kee akka nu hubachiiftu fedhi kee yaa Waaqayyo jireenya keenya keessatti akka raawwatamuuf hin barbaanna. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganamni kun ganamaatti dubbattu nuuf haa ta'u. Ijoollee keetti kottuutti dubbadhu, qalbii isaaniitti dubbadhu, foon isaaniitti dubbadhu, hafuura isaaniitti dubbadhu. Karaa hundumaatiin ulfinni kee gidduu keenyatti haa mul'atu. Maqaan kee inni guddaan ol haa jedhu. Eebbifamii maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Namoonni gara gaa'ilaatti akka hin dhufnee fi keessumaa dhagna isaanii kanarratti wanta hin barbaachifne, amala hin barbaachifne, gochaa hin barbaachifne, suusii yookiin araara hin barbaachifne yommuu isaan ofirratti shaakalantu jira. Kun immoo deemee namoota baay'ee gara gaa'ilaatti akka hin dhufne, gaa'ila keessa yoo dhaqanis immoo gaa'ila isaanii keessatti akka hin gammanne, gaa'illi isaaniif gammachuu akka hin qabaanne wanti godhan jira. Inni tokkoffaan ani dubbadhu masturbation kan jedhu. Masturbation jechuun tarii afaan Oromootti yommuu hiikamu maal jedhanii hiiku? Mulquffannaa jedha. Mulquffannaa jedha. Masturbationiin qaama hormaata ofii qaqqabatanii fedha ofii fedha fooniitti kakaasanii fedha ofii kallattii sanaan ba'u jechuudha. Utuun fuudhin qaama ofii susuqumuudha. Fedha ba'u jechuudha gabaabadumatti fedha ba'u. Masturbationiin jireenya waan salphaadhaan jalqaba. Jalqaba dargaggummaatti gaafa galan, umurii dargaggummaa keessa gaafa lixan. Dargaggummaan qaamni namaa yeroo inni itti geeddaramudha. Keessa namaatti yeroo itti spermiin produusii ta'u yookiinis immoo kan dubartii keessattis wanti kan biraan yeroo itti addaddummaan dhufuudha. Inni kun jireenya namaa keessatti normaalidha. Akka kanatti guddachuun jireenya namaa keessatti
keessatti spermiin produusii ta'uun wanta Waaqayyo akka kanatti nama uume. Darbees immoo yeroo tokko tokko gara dargaggummaa kanatti dhufu wajjin wal qabate jechuudha. Keessumaa ijoollonni dhiiraa yeroo abjuudhaanii waan tokko tokko keessa isaaniitti yommuu dhaga'amu spermiin kun yeroo inni ciisicha isaaniitti dhangala'u jedhu. Inni kun normaaliidha ammas cubbuu miti. Seera uumamaa jalqabee waan haaraadha. Keessa namummaa namaatti yeroo wanti kun jalqabamu inni kun akka kanatti jireenya namaa irratti dhiira irratti mul'achuun waan normaali. Masturbationiin garuu kanarra kan darbu namni ofii isaatiin of kakaasee ofii isaatiin jireenya qaama isaatti bubu'ee fedha isaa karaa adda addaatiin kophaa isaa ba'uudhaan wanti inni godhu kuni solo sex jedhama. Solo sex. Dhuunfaadhaan namni utuu hin argin nama dhokatanii kophaa ta'anii amala akkasii kana shaakaluun kuni solo sexiidha. Inni kun immoo cubbuu ta'a jechuudha. Sagana cubbuu ta'a jechuudha. Kanaaf jireenya amaleeffannaan kun deemee gara araadaatti, gara suusiitti, gara wanta keessaa ba'uudhaaf ulfaataa ta'etti jireenya ijoollee namoota baay'ee gara sanatti kan geggeessu ta'a. Namoonni akkasii kun egaa yeroo baay'ee namoonni akka kanatti amala akkasii kana dhoksaatti gara mana fincaanii dhaqanii gara siree isaanii irra dhokatanii gola dhokataa tokko galanii amala akkasii kana warri shaakalan jireenya isaanii keessatti fedha gaa'elaa godhachuudhaaf baay'ee namoota baay'ee booddee dargifatan ta'u. Maaliif sunuma fedha isaanii ba'aa waan jiraniif. Jireenya gaa'elaa keessatti inni kun boris immoo dhiibbaa gammachuu fedha foonii isa haadha manaa isaanii wajjin abbaa manaa isaanii wajjin isa raawwatanii isaan irratti dhiibbaa adda ta'e. Kanaaf inni kun jireenya namaa keessatti ba'aa ulfaataa ta'ee umurii jiraatan hundumaa keessatti akka itti fufanii fi seexanni immoo isaan kakaasa. Kanaaf isa kana amala akkasiitiif adeemsa akkasii shaakala akkasii keessaa akka of hin galchine achi keessaa ba'uun garuu hin salphata. Maaliif salphata? Jireenya ofii gaa'elatti dafanii umurii Waaqayyo namaa kenne yeroo Waaqayyo namaa kenne keessatti yeroo eeggatanii gaa'elatti dafanii itti darbuudhaani amala gadhee wanta bor suusii ta'ee jireenya namaa kana itti fufee rakkisu keessaa ba'uun waan danda'amudha. Waaqayyoon kadhachuudhaani fedha Waaqayyo barbaaduudhaani inni kun inni kophaatti akka kanatti shaakalli adda addaa kophaatti jireenya namaa balleessu kuni isinirratti akka moone isinirratti aangoo akka hin qabaannee fi of eeggannaa gochuudhaan. Akka jedha Phaawulosii boqonnaa ja'a lakkoofsa 12 irratti tokkoffaa Qorontos boqonnaa ja'a lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Namni anaaf wanti hundinuu dhowwaan qabu jedhu jira. Garuu wanti hundinuu immoo isa hin gargaaru. Anis wanti hundinuu dhowwaan qabu nan jedha. Garuu waan tokko anarratti gooftummaa hin godhatu jedha. Anarratti wanti kamiyyuu inni amman jedhu kuni namoota dhoksaatti jireenya isaanii irratti gooftummaa isaan irratti godhatu. Amala isaan irratti dhoksaatti gooftummaa isaan irratti godhatu. Masturbation kanaaf iyyuu qorannaan waa'ee kanaatiif gaggeeffamu yeroo mul'isu
Masturbation tokko suusii ta'ee jireenya namaa kan rakkisu ta'a. Lammaffaan immoo bor gaa'ela keessatti namoonni akkasii kun itti fufanii gammachuu barbaadu akka hin arganne isaan taasisa. Haadha manaa wajjin, abbaa manaa wajjin illee akka isaan hin gammanne isaan godha waanta ta'eedhaaf dhiibbaa gaa'elaa irratti dhiibbaa guddaa akka inni qabu beekuun barbaachisaadha. Tarii namoonni gaaffii iddoo kanatti gaafatanii ergamaa gaaffii tokko argee abjuudhaan wanti ijaakuleetti wanti godhan spermii ijaakuleetti inni godhanii normaaliidha. Garuu eeggannaan nuyi waa'ee fedha ofii keenya kakaasuu garuu hawwii garaa keenyaatiin keessa namummaa keenyaatiin ta'uuf kakaafnee wanti nuyi goonu garuu deemee gara cubbuutti waan nu geessuuf eeggannaa ofii gochuun namummaa keenya irratti barbaachisaadha. Inni lammaffaanii namoonni gara gaa'elaatti akka isaan hin dhufne inni godhu saalli wal fakkaataan garmalee walitti siquudhaan wanta dhufu homosexuality and lesbian kan jedhamu. Homosexuality and lesbian. Inni kuni jireenya gaa'elaa keessatti tokko gaa'ela Waaqayyoon barbaanne, gaa'ela saala wal fakkaataa Waaqayyo gaa'ela akkasii kana gaa'ela hin jedhu. Namni biyya lafaa addunyaa yeroo ammaa waldaan immoo booroftee addunyaa kanaan liqeeffamtee waan jirtuuf waldaan itti maqaa waldaatiin biyyoonni Awurooppaa fi Ameerikaa gaa'ela saala wal fakkaataatti eeyyama baafatanii seerri biyyaa heerri biyyaa kallattii kanaatiin gara manca'uutti dhufaa akka jiru addunyaan kanaanii yeroodhaa yerootti amaleeffannaa kanaatiin seera kanaatiin dhuunfatamaa akka isheen jirtu addunyaan kana booddeetti wanta sodaachisu keessaa tokko gaa'elli inni ulfina qabeessi inni dhiiraaf dubartii tokko gidduutti raawwatamu gara manca'uutti gara hammeenya kanaatti gara jal'ina kanaatti dhufaa akka inni jiru sagalee Waaqayyoo biraas Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 18 kaafnee hamma 32 sagalee Waaqayyoo gaafa dhattanii dubbifatan kan dubbifadhaa galaatti. Waa'ee homosexuality keessatti waan dubbatu dhiirri dubartii fedha akka isaan walii qabaachuudhaaf jedhan yaada Waaqayyoo keessaa waan ba'anii toora Waaqayyoo waan dhiisanii ulfina Waaqayyoo waan dhiisanii yaada Waaqayyoo raawwachuun isaanii fi akka waan hamaatti waan lakkaataniif Waaqayyo immoo dabarsee waan hamaa kanatti namoota baay'ee akka raatu sagalee Waaqayyoo dursee nutti himeera Roomee boqonnaa 1 keessatti jechuudha. Inni kuni garuu jireenya namaa keessatti akkamittiin shaakallee akkasii kun jalqabamaa eeggannaa akkasii godhanii fi isinitti hima. Yeroo tokko waan hamaa kanatti dabarfamnee waan laatamne qofaadhaaf miti. Amallee akkasii shaakallee akkasii kun jireenya namaa kan inni qaqqabu. Yeroo tokko immoo waan kan biraadhaan jireenya namaa waldhaalummaadhaan akkaataa jireenya waldhaaluudhaan waan godhan yeroo tokko hawaasa keessatti waan godhan waan dubbatan akka ijoollee guddisan waldhaaluurraa kan ka'e jireenya gaa'elaa jireenya namaa keessatti wanta akka mudannootti dhufee galuu danda'u ta'uu akka inni danda'uun isinitti hima. Innis maanni inni tokkoffaanii kana keessatti namoonni shaakala kana keessa kan isaaniitti galanii tokko akkaataa guddisa maatiin ijoollee isaanii itti guddisanii maatiin akka isaan itti ijoollee isaanii guddisanii yeroo tokko dhiira barbaadanii durba duwwaa argata durba barbaadanii dhiira duwwaa argata yeroo kana maal godhu maatiin maal godhu dhiira akka dubartiitti guddisu qamisitti ka'anii mataa dha'anii fi shurrubbaa godhanii fi dhiira waamicha isaa akka durbaatti godhanii maqaa durbaa kennanii fi durba waan barbaadanii jechuudha. Isa kana akkaataa guddinaa akkasii kana keessatti dhiirri akka durbaatti guddate tokko eenyummaan isaa amalli isaa
fedhiinsa yeroo baay'ee gara fedha dubartii ta'utti adeema. Amma gaafonni akkaataa guddisaa jechuudha. Dhiiraan koo mineeshee koo maaloo koo hin taane. Innis gaafa guddachaa dhufu akka durbaatti of ilaala. Inni dhiirri akkasii gaafa booddee deemu. Dhiirri eeguu taa'achuudha. Maaliif keessa isaatti wanti guddifamaa, itti dubbatamaa, ittiin jedhamaa, sammuun isaa ittiin barsiifamaa dhufe akka durbaatti waan ta'eefi akkaataan waamichaa, akkaataan guddinaa, akkaataan jecha inni laphee isaa keessatti fudhatee guddate kuni gara durbaatti gara durba ta'utti wanti inni godhu hundumtuu gara akkaataa durbaatti akka godhutti. Kanaafi akka itti ijoollee ofii guddisan dhiira akkuma dhiiraa durba tokko immoo akka kana dhiira waan barbaadanii maatii tokko jedhanii ijoollee durbaa waan qabanii fi hawwii isaanii immoo dhiira waan barbaadanii fi durbatu akka dhiiraatti guddifachuu barbaadu mataa irraa mummuranii rifeensa irraa mummuranii surree jalqabumaatti kaa'anii ati dhiiratti jedhanii isa booddee isheen gaafa guddattee achi baatu dhiira jechisiisa. Akka dhiiraas taafii gooti dubartii fuutu taate booddee. Dubartii fuutu taate. Kanaafi akkaataan guddina kuni saansawaadha. Akkaataa biyya lafaa kana keessatti namoonni maatii isaanii keessatti ijoollee guddisanii qorannoo gaggeeffamerraa namoonni baay'een wanti isaan akka dhiirri akka dubartii ta'u, dubartiin akka dhiiraa taatu jireenya isaanii keessatti wanti amaleeffannaan akkasii kun dhufu kanarraa kan ka'e akka ta'e. Inni biraanii guddinuma kana keessatti jechuudha. Guddina keessatti yeroo tokko warra walii kan ijoollee warra walii kanii abbaatu mucaa guddisa yoo ta'e ilma qaba yoo ta'e fakkeenyaaf ilma isaa sanaanii waa'ee gadhummaa dubartii isatti maa guddise haala manaatu isa rakkisee haala manaa qabeessa mudatee haati manaa sun isa dhiiftee baatee wanta isheen isarratti goote hundumaa dhaggeeffataa yemmuu guddatu dhiirri tokko gadhummaa dubartii yeroo hundumaa dhaggeeffachaa guddata yoo ta'e dubartii jibbee dhiira jaallata. Dubartii jibba, ijaan argaa jibba, miidhaa isheen abbaa irratti geessite sana dhaga'ee yeroo akkasittiin guddatu ilaalchi inni qabu mana isaa keessatti guddina isaa keessatti walumaa galatti dubartiin galee akka isheen taate dhagaa guddata waan ta'eef ijaan argaa dubartii jibba. Ijoolleen durbaa haala biratti immoo qofaa guddatan abbaa manaatiin miidhamanii abbaa manaa ishee miidhee kan isheen guddisaa jirtu intala durbaa yoo ta'e immoo isheen isa kuma kana waa'ee gadhummaa dhiiraa dhagaa guddatti kana booddee isheenis gara fedha ishee gara dhiiraa otoo hin ta'in fedha ishee gara dubartii akka isheetitti taasisti. Inni kunis dhiibbaa inni homoseksuwaaliidhaaf leesbiyaanii horachuu keessatti gahee qabudha. Inni biraan immoo garmalee walitti siqeenya dhiiraa dubartiif dubartii yeroo military kaampii keessatti yuunivarsiitii keessatti kooleejota adda addaa keessatti namoonni garmalee walitti siqeenya lafa dubartiin hin jirretti dhiirri garmalee walitti siquudha. Walii wajjin ciisuudha. Dubartiin durbii garmalee walitti siquudha. Walii wajjin ciisuudhaan isa booddee immoo walumaa qabachuu jalqabuudha. Keessumaa military kaampii lafa loltummaatti leenjisan lafa mana amantii religious kaampii lafa dhiirri kophaatti baratu dubartiin kophaatti baratu keessumaa immoo kaampii warra kaatolikii keessatti inni kun hammaadhaa kan inni ta'e
adda keessatti lafa itti doormii dhaqanii galanii baratan keessatti wantoonni akkasii kun hammaachaa akka inni dhufe ammas qorannoo waa'ee kanaa dubbatu kana mul'isa. Kanaafiyyuu dhiirri irratti galu malee wal qaqqabachuuf wal hammachuuf waan tokkotti utuma jedhu gara hin taanetti geessuudhaan durbatti gar malee siquudhaani isa kana gar malee wal qaqqabachuudhaan isa booddee immoo gara fedha walii qabaachuutti tarkaanfachuudhaani homoseksuwaalinii fi leesbiyaaniin baay'achaa akka inni jiru ni dubbatu. Kanaafiyyuu kun immoo gaa'ilaa isa Waaqayyo jedhee dhiira tokkoof dubartii tokko gidduutti gaa'ila geggeeffamu fashaleessaa, jiigaa, balleessaa gaa'ilatti namoonni isa ulfina qabeessa kanatti namoonni akka isaan hin dhufnee fi gara namoota jal'inatti adeemsisaa akka inni jiru wanta argamaa jirudha. Inni biraan immoo leesbiyaanii fi keessumaa immoo homoseksuwaalii gudeedamu dhiirotaa. Dhiirri tokko utuun fedhin utuun jaallatin gudeedama. Amma yeroo kana baay'ee kennaa gochuun kan namarra jiru namoonni dhiironni akkasii baay'achaa keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti lafa dubartoonni itti walgaan naannaa jamoo anjiraadhu keessatti Waaqayyoon nutti himee iddoo sana irratti kadhannee manni sun akka inni cufamuuf Waaqayyoon kadhannee manni sun cufame. Dubartoonni duwwaa lafa isaaniitti walgaa. Maal godhu ijoollee durbaa gowwoomsanii fuudhanii dhaqanii nyaachisanii obaasanii fedhaa ijoollee durbaa wajjin jiraachuu isaan keessa kaa'anii akkaataa itti raawwatan qabu, waan meeshaa itti raawwatan qabu, dubartii wajjin ciisuudhaanii lafa itti ijoolleen durbaa badan gudeedaman ta'ee mul'ate. Dhiira dubartii gudeedame. Dubartii gudeedame. Dhiironni immoo makiinaa kana ta'uu, horiidhaan gowwoomsuudhaan ta'uu, Finfinnee keessatti akkuma kana namoonni ijoollonni dhiiraa baay'ee gowwoomfamanii dhiironni gudeedamaa jiru. Dhiironni akka kanatti gudeedamaa kun immoo isa booddee hafuurri hamaan isaanitti galee haaloo baafachuudhaaf isaanirra waan ga'e kana isaan immoo haaloo ijaa baafachuudhaaf jedhanii isaan immoo dhiirota kan biraa gudeeduudhaaf isaan immoo kaka'umsa godhatu. Waan isaanirra ga'e kana aaruudhaan of jibbuudhaan waan seetan immoo sammuu isaanii keessaa hammeenya hin taane galcheetu namoonni akka isaanii kallattii kan biraadhaan waan kana babal'isan amma babal'achaa jiru. Finfinnee keessatti maabarii dhaabbachuudhaaf qabsoorra jiru. Homoseksuwaalii, leesbiyaanii. Kanaafi keessumaa Sydney University keessa kan jirtan wantoota walitti dhiyeenya saala wal fakkaataa dhiiraaf dubartii gidduu jiru irratti baay'ee eeggannaa godha. Inni sadaffaan namoonni gargaaraatti akka hin dhufne kan isaan godhu inni sadaffaanii barumsa yookiin teoloojii hin hubatamne. Barumsa yookiin teoloojii hin hubatamne. Phaawulos hundi tani yaada tokko waan dubbatu qaba. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 keessatti. Lakkoofsa 8 irratti akka jedha warri hin fuudhiniif warri abboota manaa irraa du'an akka koo fuudhaaf heeruma malee yoo hafan isaaniif bayeessaa nan jedhaa
of qabuu hin danda'an yoo ta'e garuu hafuudhanii heerumanii qajeelaa foon isaaniitiin gubachuurra fuudhuu heerumuus yoo wayyaa jedha. Amma sagalee kana keessatti namoonni waa caqasatanii gara gaa'ela dhiisuutti namoonni darban jiru. Phaawulos waan tokko jedhe, namoonni akka koo yoo fuudhuu dhiisan jedhe malee fuudhanii akka koo yoo irraa duute jedhu yeroo tokko tokko namoonni. Tarii Phaawulos fuudheeraa kan jedhan jiru. Phaawulos fuudheeraa duunaan deemee fuunee kan jedhan jiru. Waa'ee fuudha Phaawulos wanti dubbatu hin jiru. Garuu Phaawulos jalqabee Fariisaadha. Warri Fariisonni immoo amala isaanii keessatti Waaqayyoof of kenninaa, bara keenya, yeroo keenya, jireenya keenya Waaqayyoof hojjechuudhaan amma Phaawulos yoo ilaaltanii bara isaa guutummaa utuu gara kiristiyaanummaatti illee hin dhufini Phaawulos barri isaa mana Waaqayyoo fariisummaa warra Waaqayyoof adda ba'an Fariisaa jechuun warra Waaqayyoof adda ba'an jedhanii kan qopheessanii. Kanaaf namoonni akkasii kun yeroo baay'ee iyyuu gara dargaggummaatti miti gara jireenya isaanii baay'ee keessatti utuu hin fuudhini warra yeroo dheeraa turanii Fariisota jechuudha. Kanaaf Phaawulos kutaa kana keessatti utuu hin fuudhini inni jedheetu kan saati malee waa'ee fuudhee haati mana duraa duutee utuu hin lammaffaa utuu hin fuudhin waan hafe jechuudha. Phaawulos kanaaf iyyuu hin fuudhe jalqaba Fariisaa waan ture jechuudha. Amala Fariisotaa, teoloojii Fariisotaa waan baay'ee isaarratti dubartii irraa isaan baay'ees waan fagaatanii. Tarii waa'ee fuudhaa wajjin Phaawulos keessa wanti jiru tokko, teoloojiin inni isa keessa jiru tokko, waa'ee fuudhaa kuni xiqqoo ishee iddoo baay'ee kan hin qabne jalqabumaa kaasee jechuudha. Jalqabumaa kaasee Phaawulos keessa waa'een fuudhuu, waa'een heerumuu kuni baay'ee keessa akka hin jirre kan nu agarsiisudha jechuudha. Kanaaf erga Kiristoosiin birate yeroo arganne Phaawulos waa'ee kanaatiif sababiin isaa waan tokko qabana ture. Wanta inni hin fuuneef isinitti hima. Wanti inni hin fuuneef erga kiristiyaana ta'e Phaawulos jireenya isaa keessatti waan tokko amana ture. Kiristoos dafee dhufa kan jedhu. Kanammoo yoo wangeela kana hanga andara lafaatti iddoo yeroo sanatti impaayera Roomaatu akka addunyaatti beekama ture. Afrikaa gara olii Gibsi, Libiya, Morocco, warra Tunisia, warra jedhaman gara oliitii fi warra Eeshiyaa gara Israa'eliin dabalatee hanga Awurooppaatti naanna'ee biyyi jira jedhee kan inni yaadaa ture. Afrikaan Saharaa dhagatti namni jira jedhee yaadaa ture Phaawulos. Kanaaf Awurooppaa yoo wangeelaan ga'e deemee wangeela kana biyyoota adda addaatti yoo babal'ise Kiristoos deebi'a wanta ta'eedhaaf yeroo fuudha irratti godhee waa'ee ijoollee guddisuutti deebi'ee yeroo amman fidu wangeela kana lallabee Iyesuus yoo dhufa waan ta'eef Iyesuus akka inni dhufuuf irratti hojjedha jedhee hojjechaa ture. Kanaaf hin fuudhu. Manni fuudhee waan biraa akka hin goone asumaan akkasii hubattanii barbaada. Yeroo tokko immoo namoonni ani gooftaa lafan jiraachuun barbaada kanaaf iyyuu hin fuudhu neerumoo ni gooftaatti neerumaa jedhu gooftaan hin fuudhu. Kun teoloojii hin barbaachifneedha, barsiisa sirrii miti. Phaawulos waa'ee fuudhaa irratti waan jedhu qaba. Waammas fuudhuun heerumuun warra dhorkaa godhamtu immoo yeroo sana akka barsiisa sobaatti ilaalamee. Kanaaf iyyuu gaa'elatti dhufuudhaaf barsiisa hin barbaachifne, teoloojii hin barbaachifne qabatanii adeemuun. Kan isa dubbadhee namni waan fuuneef waan sadii akka ta'e miti. Xu'aashii namni uumamaan xu'aashii jiraa jedha. Xu'aashii jaandarrabaa. Xu'aashiin uumamaan xu'aashii jira. Namni kan inni xu'aashii godhe jira. Namni inni sadaffaan immoo Kiristoosiif utuma fayyaa ta'e jiru yeroo Waaqayyoo kan kenna jedhee gumaa'ee inni akkasii kun ammas kennaa Waaqayyoo yoo ta'e malee immoo
akka hin danda'amne Phaawulos hin dubbatu. Akka qoonni inni jedhu akka isaatti namni fuuluu heerumuu dhiisuu hin danda'a garuu akka isaa kanatti immoo kennaa yoo ta'e baay'ee hin danda'amu. Yaadidhaan hin danda'amu, humnaan hin danda'amu, jabina ofiitiin hin danda'amu. Waaqayyo kenneera taanaan garuu hin danda'amu. Yoo isinii kenne inni ibsu jechuudha. Namoonni inni sharafaan namoonni garagaraa akka isaan hin dhufne inni godhu jireenya gaa'ela keessa jiru ilaalanii namoota gaa'ela isaanii keessatti wal miidhan wal rakkisan chaalenjii jiru, qoromsa jiru, wal amantaa dhabuu jiru, wal shabooluu jiru gaa'ela keessatti arganii namoonni gaa'ela kan jibban jiru. Gaa'ela kana ijumaan argaa kan jibban jiru. Sababiin isaa namoonni gaa'ela isaanii keessatti gaa'ela yeroo gaa'elli namoota duraa badu arganii gaa'ela keessatti amanamummaa dhabanii arganii jireenya isaanii keessatti gara gaa'elaatti dhufuudhaaf kan jibban gaa'ela jiru. Jaaffaan immoo gaa'ela akka hidhaatti birmadummaa kan isaan dhowwatu akka barbaadan akka jiraatan akka barbaadan ba'anii galuu keessaa gara manatti deebi'uu gara haadha manaa sana wajjin turuu isa kan akka hidhaatti fudhatu hidhaa miti kun hidhaas miti kun jaalalatu iddoo tokkotti abbaan manaa haati manaa walii wajjin yeroo akka qabaatan walii wajjin akka gammadan walii wajjin akka nyaatan walii wajjin akka haasa'an walii wajjin jireenya akka dabarsanii waaqayyotu jaalalaa walitti waan ta'eef malee yeroodhaan manatti galuun gadi kaajanii hiriyoonni itti qoosanii yeroodhaan manatti galuu abbaa manaa yeroodhaan manatti galuu haadha manaa kanaa akka hidhaatti kan fudhatan jiru. Hidhaa miti kun garuu jaalala. Inni torbaffaanii namoonni gaa'elatti akka hin dhufne kan isaan godhu kaadhimaa godhachuudhaaf yookiin nama fuudhan kana itti siqanii gaafachuu sodaachuudhaan sodaadhaan sodaa dhagaa sodaanii gaa'ela keessatti akka hin galle nama gochuu danda'a. Maal jedheen gaafadhaa akkamittiin itti siqaa yaaddoo kan itti ta'u ba'aa kan itti ta'u akkaataa gaaffii wal dhaalanii akkaataa dhiyeenyaa wal dhaalanii akkaataa itti nama wajjin dubbatan wal dhaalanii yaadda'anii jiraalumaan waa'ee gaa'elaa halaalumatti kan ilaalan jiru namoota muraasa ta'uu malee warra akkasiis jiru. Inni biraan immoo rakkina diinagdee qabeenya dhabuudhaan jireenyi ulfaatuudhaan namoonni gaa'elatti dhufuu dadhabuu akka isaan danda'an. Inni dhumaa immoo waan gaa'ela keessatti argatan namoonni baay'een bakkeetti fixuudhaan saalquunnamtii fedha foonii hawwii foonii gaa'elaan ala waan jiraatanii namoonni gara gaa'elaatti dhufuudhaaf yeroo isaan dhimma dhaban yeroo baay'ee waan barbaadan bakkee dhaagachaa waan jiran jireenya gaa'ela keessatti raawwatamu gammachuu gaa'ela keessatti raawwatamu fedha foonii hawwii foonii gaa'ela keessatti gammadanii bakkeetti gammadaa waan jiraniif amma biyya Awurooppaa biyya adda addaa yoo ilaaltan waa'ee gaa'elaa achiin kaasan yookiin gaa'ela kontiraata godhatu gaa'ela kontiraata waan jedhamu jiru yoo ta'u dhabaatee kontiraata waggaa tokko waggaa lamaa galanii isa booddee immoo wal dhiisu gaa'elatti garuu maaliif tokko amala nama adda addaa baran gegeeddaruu baran namoonni akkasii kun gaa'ela dhaabbachuudhaaf gaa'ela keessa turuudhaaf fedhan qaban kanaaf halaala ta'anii gegeeddaru dubartiin teessee gegeeddaru dhiirri taa'ee gegeeddaru gaa'ela keessatti borii dhufuudhaafis yaaddoo waan qabuuf attamittanii gaa'ela tokko keessatti nama tokko keessatti hafa kan jedhu yaaddoo waan qabaniif. Kunis gaa'elatti namoonni akka isaan hin dhufne
wantoota taasisaniidha. Egaa Waaqayyo waan tokko nurraa barbaada. Dubbii Waaqayyoo isin jalqaba dubbisetti hin deebi'e. Dhagni keessan mana qulqullummaa Waaqayyooti. Waaqayyo mana qulqullummaa kana akkasin xureessitan, akkasin balleessitan hin barbaada. Isin mana qulqullummaa Waaqayyooti. Dhagni keessan mana qulqullummaa Waaqayyooti. Nama mana qulqullummaa Waaqayyoo xureessi kana, nama mana qulqullummaa Waaqayyoo balleessi kana, Waaqayyoo itti akka dheekkamu sagalee Waaqayyoo itti dubbata. Lafa irraa deebi'uun irra jiru irraa haa deeminu. Jireenyi xuraa'ummaa keessa jirra yoo ta'an, wanta Waaqayyotti tolle raawwachaa jirra yoo ta'an, yaada Waaqayyoo keessaa baanee isa ulfina qabeessa, isa godhanneetti gammannu, gaa'ela isa Waaqayyo ulfeessee qulqulleessi kana kabajuu dhiibna yoo taane, seera Waaqayyoo kabajuu dhiibne, toora Waaqayyoo dhabuu dhiibne, Waaqayyoon gadda, garaan Waaqayyoo hin gadda, dhalootatti kanaan gadda. Kun dheekkamsa fideera Waaqayyoo. Sodoom Gamooraan homoseksuaaliidha. Dheekkamsi dhagaan Waaqa irraa bu'ee akka abiddaatti dhagaan Sodoom Gamoraa irratti akka inni dhangala'u kan godhe. Cubbuu eegaan dhufuudha. Cubbuu gaa'ila isa Waaqayyo ulfina godhee kenne kana yeroo ergamoonni Waaqayyo akka namaatti ganda Gamoraa sana mana Loot yommuu dhaqani, wanti Waaqayyo garaansaa guddaa gadde ergamoota warra akka namaatti mana Loot dhaqan kana jarreetan warri amala sana baran, shaakala sana warri shaakalan maal ittiin jedhan, gannuu baasi hin galoomsinaa jedhan. Gannuu baasi. Lakkii jedhana amma warra dhiirota gaafata. Lakkii jedhana ijoollee durbaa lama kan dhiirri biraan geenye qaba. Jarri kun keessummoota kootu gurra ijoollee koo akka barbaadan godha isheen irra kennaan. Hin barbaanne ijoollee durbummaa kan qaban dhiirri sadarkaa kan biran geenye. Hin barbaannu nurraa fuudhanii warra keessummoota mana keetti ol galan kana gannu baas isaanii wajjin ciifna jedha. Kun maal fide? Dheekkamsa Waaqayyoo fide. Aarii Waaqayyoo akka boba'u godhe. Dhaqanii immoo ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 2:4-10 yoo dubbifattan mallattoo Waaqayyo cubbuutti dheekkamu, cubbuutti faradu achi baraa jedha Phexros. Achi baraa. Kun mallattoo isaati. Waaqayyo bara Lootitti Sodoom Gamooraatti sababii cubbuu echaatiif akka itti faradu. Dhaqaatii bara Lootitti waan Waaqayyo godhe bishaan badiisaa fidee dhangalaasuudhaan dheekkamsa Waaqayyo cubbuutti akka dheekkamu irraa baradhaa. Kun barsiisa keenyaadha. Namoonni har'a omaan jedhuudhaan babbadanii, dhaloonni har'a omaan jedhuudhaan ayyaana fayyide, ayyaana fayyide. Namoonni akka har'a ka jedhu walii hojii keenyaa miti. Waan barbaanne yoo goone, akka barbaanne yoo jiraanne kanaan fayyide. Ayyaanani malee hojiidhaan miti. Ayyaanni kun gadhiisiitti nama geessu. Tiitos boqonnaa 2 lakkoofsa 11-13 dhaqaa dubbifadhaa. Ayyaanni inni nama fayyisu kun, inni nu ittiin fayyide kun gadhiisiitti nu geessu. Waaqayyoon beekuutti, qajeelummaatti, Waaqayyoon jaallachuutti, qulqullummaatti nu geessaa jedhe. Jara waan tokko isinitti hima. Barsiisni sobaa bara kana keessa jiru. Ayyaana Waaqayyoo arganneerra. Ergaa Yihudaa lakkoofsa 4 dubbifadhaa. Har'a barsiisa akkasii kadhatu biyya dhangala'ee jira. Addunyaa kana guutee jira. Namoota baay'ee balleessu.
jiranii kophaasa gootummaa isa qabu gooftaa Yesuusin gananii lo'anii gidduu galanii ture. Ayyaanaan fayyine akka barbaanne taanaa warra jedhan ayyaanni akka barbaanne nama godhu. Ayyaanni Waaqayyoo keessatti nama eega, qulqullummaa keessatti nama eega, fedha Waaqayyoo raawwachuu keessatti nama eega, ulfina Waaqayyoo keessatti nama eega, eenyummaa Waaqayyoo, eenyummaa Kiristoos isa waa'ee keenyaaf fannoo irratti ol ba'e sana dhiphina sana yaadata, fannoo sana yaadata. Waa'ee fannoo sana yeroo hundumaa fuula sana irra jira. Naaf du'e, naaf dhiphate, dhiiga isaa naaf dhangalaase jedhee eenyummaa Kiristoos isa isaa dhiphate isa yaadata. Ayyaanni sana gaafa argatu namni malee ayyaanni yeroo kamitti iyyuu gadhiiseeti nama geessu, gadhiisi nama godhu. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Yeroo akkas jennu maal jechuudha beektu? Isiniif haa baay'atu kuni qulqullummaatti, Waaqayyoo sodaachuutti, ulfina Waaqayyootti, Waaqayyoon jaallachuutti, Waaqayyoon geggeeffamutti, hafuura Waaqayyootiin geggeeffamutti isiniif haa baay'atu jechuudha. Ameen. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Mee ameen jedhaa. Isiniif haa baay'atu ayyaanni kun. Egaa kana gabaabatti wanta dubbachuu barbaada.